moraalii kee tuquudhaaf wayini hanqam gabaabatti way hanqam qallatti way akkasii ምናምን jettana ana rabbiitu na uume wanta rabbiin naa kennetti immoo gammachuun qaba wanta isin dheerattanii wanta gootan hin jiru dubartii jechuun haadha manaati ani haadha manaati malee takkiin haadha alaatii miti okay ibsaan kana fuudhee haadha manummaaf na fuudhee jaartummaaf na fuudhee malee uffata itti uwwisanii ala na dhaabuudhaaf takkiin footoo alatti itti ka'uudhaaf takkiin TV wayii manatti laxxafuudhaaf miti. Senegale warroota isin laxxaffii alaa taatantu koomantii jala deemee takkiin immoo viidiyoo hojjetee akkas ta'a. Ani laxxaffii alaa osoo hin ta'in ana haadha manaati Senegale miti akkasi jechuudha. dheerattanis kara dheetan hin jiru ani dheerinni isa inni dheeraa waan ta'eef በጣም ደስ ይለኛል ጃላታ ፉሪ ወጂኒ ጅባን ደሞ ወጂኒ ጀዱሚቲሬ ጃላለሞ ገባቢና ዴሪና እንጋፈቱ አሻማ አከም ጀርቱ ወርዶፍቶኒ ሴናቱ ነጋ ዋቀዮ ሲኒፋ ባየቱ akkamisaati kana geessanii ani obboleettiin keessa nagaa kooti isinis akka nagaa taatan abdiin qaba warroonni subscribing goone jalqabumaan like subscribe gochuun dagatinaa egaa har'ammoo video kan biraatiin walitti deebinee jirra video har'ammoo video fataa shambaa sin godhu siniif qabadhee tanan tura mana kanas immoo jabeessu hin dagatinaa video kana agadumaatti daawwadhaa najajjabeessa kabajana singafadhan jedha inna har'a egaa dhugaa waaqa mashallah jedha hundumti keessanii osoo hin jedhin hin darbinaay des nama jedhu ijoollee miskiina kanaaf mashallah mabruk jedha isiniin jedha dhugaa hedduu tokko walirraa bareedu isiniin jedha egaa har'a maakiin likki keessa isinitti likki keessa sinitti himtee jirti warroonni qeexxan jechaadha maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf jaalala keessatti namni sababa ittiin nama jaalatuuf tokko qaba gabaabbina fokkisa bareedina osoo hin taane namni kan barbaachisu qalbii ofiiti hamala ofiiti bareedina dhiqanii hin dhugan jedhu mitiire egaa mammaasillee injira mammaasillee jalata furri wajjini jibbaan damma wajjin akkuma jedhani maakirrattillee kaleessallee duula turani har'ammoo waa'ee gabaabbetan isheetiif itti duula jiru jechaadha micayyoo kana har'a ishiin gammachuu keessa jirti micayyoon kun xiqqaattuu oolmaa nu biraa qabdi jechaadha hundumti keenya iyyuu dhugaa dubbachuuf seera ishee kabachiiftee gaa'ela ishiillee godhattee jirti jechaadha dhugaa waaqa tokkoon akkuma isheen dubbattee iyyuu har'a kaatee jala galtee odoon taane maatii ishillee hunduma caala iyyuu immoo gaa'ela maatii ofii kabachiisudha micayyoon kunis akkuma nama tokko maatii ishee kabachiiftee gaa'ela ishee godhattee jirti jechaadha innaayyuu immoo wantumti immoo irraa nama fokkisiisu hin jiru warroonni kaleessallee itti duulaa turan har'allee itti duulaa jiru jechaadha micayyoo kanatti eessarraa naamilee ishee cabsuun eessarraan akka manatti deebituuf jechaadha social media irra maaliif jenna micayyoon kun kaleessa waan guddaallee yoo nuuf ooluu baate waan xiqqashuu nuuf oolte jirti jechaadha oolmaa nurraa qabdi oolmaa san immoo hundumti keenya iyyuu hin beekna sagalee nuu ta'a turte ijoollee biyya arabaatii yeroo biyya keessatti illee gargaarsi jiru haga humna ishee biyya baqaa kana keessa namoonni hordofaa turtan hin beektu jechaadha maaliif jenna xiqqaatu oolmaa ishee jechaadha har'a immoo gaa'ela ishee irratti wantoota garaagaraa odeessuun hin barbaachisu siniin jedha egaa maakushaakoo mabruk isin jedha egaa amma immoo kan irratti kaa'aa jiran makii irratti gabaabdudha ammam xiqqaatti mina jechaadha jiru jechaadha ishiin iyyuu gaaffii quubsaa sinii deebistee jirti anaaf manaaf na barbaade malee yookiin mi'a manaatii hin bareedu daawwannaa tokko na fuune hani haadha warraa isaati malee jette gaaffii quubsaa sinii deebistee jirti jechaadha viidiyoo irraa hin hubattu jedhee yaada dhugaa hedduu tokko nagarramte waaqa gaaffii ajaa'ibaa sinii deebiste jechaadhaan hojii keenya
Na mi'a kamii alatti na fannisu uffata kamii daawwannaadhaaf alatti eenyu na godhu jettee dubbattee jirti. Dhugaa dubbachuu fi waa waaqayyo namaa kenne irratti gabaabbinas ta'ee bareedinas ta'ee waan ofiidhaan godhannu miti. Kun immoo waan waaqayyooti sila ta'e mucayyoon kunis immoo agas gabaabduyyuu miti jechaadha dhugaa dubbachuuf. Mucaatu bira akka malee dheeraadha malee aga kana qixa waa fokkistu miti. Maayinaaftu ijoollee maayinaaftu waliif gammada gaarii yoo yaadne hunduma keenyaaf ta'a dhugaa waaqa gaarummaa yoo yaadne jechaadha. Kaleessa beekasitti taphataa jechaan ture warroonni kaleessa akkasitti qeeqa turan arrallee biraa namni jechaadha. Mucayyoon kun erga gaa'ela godhatte amma immoo wanta an biraatiin itti dhufanii jiru jechaadha. Garuu jecha keessan arrallee isheen hin dabarti. Namni keenya gaafa guddachuu kee yookiin bakka ga'uu kee argee sitti duula. Gaashiin har'as gara fuulduraatti deemaa jirti. Innaa irraa dhaabbadhaa maal taatanii warroonni itti duultanillee yeroo tokko jireenya keenya dhiibne jechaadha. Hundumti keenya jireenya namaa jiraanna jechaadha. Maaliif jireenya kan namaa jiraachuun immoo eessumaan iyyuu nuun ga'u jechaadha. Hundumti keenya jireenya mataa keenyaa kan gammadee wajjin gammanne. Bakka mucayyoon kun immoo aarsa Oromoodhaaf waan baay'ee gootee silaa sa'aatii kanatti hundi keessaniyyuu gammachuu jechuu ni qabdu akka kootti jechaadha. Dhugaa dubbachuuf ana akka kootti hedduu tokko na gammachiifte hedduu tokkoon gammadee fi maaliif jennaan xiqqaattuyyuu Oromoodhaaf waan baay'ee gootee oolma baay'ee nurraa qabdi. Har'a immoo gammachuu ishirratti immoo hirmaachuun dirqama isiniin jechuun barbaada gaayis. Egaa dhugaa waaqa hundi keessaniyyuu mabruk jechuun hin dagatinaa isiniin jedha. Ammeenya waliif yaaduu haa dhiibnu. Waan kaan odeessu kun immoo waan ofiidha godhatan miti isinii gale miti waan ofiidha godhatanii waan rabbi namaaf kenne irratti qoosuun hin barbaachisu jechaadha. Waaqayyo gabaabses dheeresses kan nama uumu abbaa manaa ishiitiif taate taanan wanti isin galchuu hin jiru jechaadha. Hunda caalaa ibsaadha yoo taate isin wanti isin dakkalu hin jiru. Kanaafiyyuu waan namni abbaan manaa jaalateef immoo isinillee gammaduu fi qabdu malee waan biraa haasawaa dhiibnu isiniin jedha obboloota ko. Na akkas isin jedha maaliif isaa wal jaalatanii namni jaalala keessatti immoo namni sababa qaba. Namni kan nama jaalatuuf gabaabbina odoo hin taane hunda caala amala ofiiti kan dursu jechaadha. Qalbii ofii malkii dhiqanii dhuganii na akkas isiniin jedha. Irra dhaabbadhaa baga gammadee akkatti wal biraa bareedaniyyuu baay'ee bareedu hin ta'u. Na akkas isiniin jedha. Hundi keessaniyyuu mabruk jechuun hin dagatinaa. Hedduu tokko bareedu immoo waaqayyo jaalala dhuma hin qabne rabbi isiniif haa kennu isiniin jedhamaa kushaayi. Hedduu tokkoon gammadeef akka kooti. Egaa kaleessa suurri gadi ba'ee sooshaal miidiyaanis immoo yaaduma koon ibsadha jedhee tanan garaa kanaan dhufe warroonni jalqabaa kaastanii na hordofaa turtan guddaa galatooma kabajamaa isiniin jedha.